oduu gammachiisaa dhagayaa wal dhageessisaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota daawwattoota oduu iyyaafannoo qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wajjin an iyyaafataadha. Oduu har'aan tana keessatti barattuu markaza Abdalla Mansuur kan taate Zaytunaa Aabbuu Quraana juzuu 30 xumuruu siitii wajji wal qabate waan ajaa'ibaa tan dinqisiifanneef tan daa'ajibne qabna. Hanga dhumaan nu faana turaan afeerraa keenya. Ashama waya jolle ara kunoti geisani ebite sanara bagasi ningae kharikni wa mara bitul lafise meka kufe afe hedun bulisa bua bahi meka sid barse qisa rabbi silafise kuno asingesa rabbi silafise Ashama waya jolle ara Ashama waya jolle ara kunoti geisani ebite sanara bagasi ningae kharikni wa mara. Barattuu markaza Abdalla Mansuur kan taate Zaytunaa Aabbuu of jijjiirtee maatii ishiitti jijjiiruudhaaf biyya Arabaa kan imalte yoo ta'u achumatti hojii ishii hojjechaa Quraana Rabbii barachuun qaba jechuudhaan toora aappii onlaayinii mootiin barumsa Islaamaa barachuu jalqabde. Waggaa 3 qofa keessatti juzuu 30 xumurtee eebbaaf qophiirra kan jirtu yoo ta'u Quraana 30 xumuruudhaaf gammachuu guddoon dhagahama jechuudhaan nuuf himanii jiru. Ammaan tana Quraana jalqabarraa haftee juzuu 30 xumurtee jirtaa jechuudha. Ati Quraana kana akka xumuruudhaaf gammachuu hangam takkaas dhagahame? Wallahi gammachuu guddaa tokkoon natti dhagahama. Maamni keenya gaafa dhiyeenyuma kana kalima dhiidhiin jettee Quraana osoo ustaada irratti baasu Quraana sumunaan qara'uu eegalla urgaa suuraa misaa'idiin sumunan nu deebisanii gammachuu irraa kan ka'e sumuna tokkorra darbee cadhisee Quraanuma oofee ustaadii maal godhaarta sumuna lama qara'aartaa baraadhaa naan jedhan garuu gammachuu irra kan ta'e sumunuma qara'ee irra dhaabuu sanuu ilaaluutti nu jiru jechuudha. Gammachuu guddaan natti dhagahama Quraana kana buusuun maaliif cinqamee asiin ga'e waan ta'eef. Itti aansuudhaan Zaytunaan namni gartee akkaanan Quraana kana baradhu na taasisee na jajjabeesse ustaaza kiyya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abdul Haafiz hedduuta kanaa galatoomii jazaa kee jannata rabbi si haa haflu jechuudhaan du'aa gooteefii jirti. Namni Quraana kana barsiisee asiin nagahee ustaaza kiyya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abdul Haafiz Ahmad barsiisaa markaza Abdallaa ibn Mas'uud barsiisaa akkaan qaaliiti barsiisaa akkaan kabajaa fi barumsa gaarii barataa ofiitiif kennu isa galatoomfadha. Asumaanuu iyyafataa fi daawwattoonni iyyafataatis baga gammadde congratulation obboleettii teenya gammachuun tee gammachuu teenya jechuudhaan baga gammaddan jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Itti aansuudhaan aadde Zaytunaan mudannoo ajaa'ibaatiin qaba. Mudannoo nan qabus mana madaamii keessa osoo hojjechaa jiru madaamiin Quraanaan qaraatu naan jennaan mana hojii san dhiisee deemu jechuudhaan dubbatteetii jirti. Mee obboleettii teenya ati mee mudannoo Quraana qara'uu kan keessa qabdu inshaallah taqabduu jiraatti nuuf himi mudannoo. Wallahi mudannoo Quraana kana barachuu keessatti ani qabu mudannoo guddaadha. Keessattuu ani wajjattuu biyya Arabaa ta'uu kiyya wajjin mudannoon ani qabu hedduu takka guddaadha. Ibn Qaanamni kun uumama isaa irratti adda adda uumama. Sagalee namaa tanaaniin gargar uumama hedduu sagalee guddaadha. Quraana yeroo qara'u sagalee qaqqabadhee qara'een beeku. Sagalee xiqqeessee qara'een beeku. Uumaa rabbiin naa uume waan ta'eef kanaan kan ka'e yeroo baay'ee madaamiinaan bira wajjatu sagalee gadi qabi Quraana nuzaajee waan akkasii kanaan jedhanii mana tokkorraa fa'a sababuma Quraana kanaaf kan dalagaa addaan kutee bahee jira jechuudha. Mudannoo akkanaa. Kabajamtoota jaalatamtoota uummata Islaamaa kan addunyaa irratti argamtan maraaf obboleettii teenya gammachuun tiyya gammachuu teessanii waan taateef guyyaa sabtii yookaan guyyaa sanbataa narraa hin hafinaa gammachuu tiyya koottaan hojii qooddadhaa Quraana rabbaniisaa xumureetiin jira isiniin jetti inshaallah. Wal arkaan teenya markaza Abdallaa ibn Mas'uud haa ta'u maasalaam.